The first real issue and the question that I need to pose to you. Gaaffiin koo inni jalqaba irratti anasiif qabadde wantoota soomana dhugaadhaan balleessan kan soomana kee sirraa cabsu nu tarreessuu ni dandeessa. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As far as acts which invalidate the fast, hanga hojiiwwan sooma balleessan ilaalchisee quraana keessatti akkasumas hadiisa Muhammad nagaaf rahmanni irraa jiraatu keessatti tarreeffamaniiru. Rabbiin quraana keessatti suuraa Baqaraa boqonnaa lakkoofsa 2 keeyyata lakkoofsa 187 irratti halkan soomaa gara dubartootaa niitiiwwan keessanii dhaquun qunnamtii saalaa gochuun isiniif hayyamameera. Isaan isiniif uffata, isinis isaaniif uffata. Rabbiin akka isin lubbuu keessan ganaa turtan beekee toobaa keessan isin irraa qeebale dhiifama isiniif godhe. Amma isaan waliin qunnamtii saalaa godhaa. Ilmaan irraa waan Rabbiin isiniif katabe barbaaddadhaa hanga barraaqa irraa jibrii adiin bariisaa jibrii gurraacha dukkana halkanii irraa adda fooyamtutti. Nyaadhaatii dhugaa ergasii hanga halkanitti sooma keessan guutaa akka isaan isa sodaattaniif jecha akka kanatti Rabbi keeyyatoota isaa namootaaf ibsa. Eegaa kunoo as keessatti gosoota sadan nyaachuu dhuguu fi qunnamtii saalaa argan. Akkasumas gosoota biroo adda addaa kanneen hadiisa sahihaa keessatti dhorkaman jiru. Bal'inaan wantoota sooma cabsan yoo tarreessitan wantoota sooma cabsan tilmaamaan wantoota adda addaa gara 10 waan ta'aniif bakka lamatti ramaduun jechuunis bakka lamatti qooduu and you dandeessu. can categorize them into two categories. The first category is that Ramaddiin jalqabaa tokkoffaan kan soomaa yeroo qaama keessa fudhannu kan cabsudha. Isaan keessaa waa afurtu jiru kan qaama keessatti fudhatamu jechuu. Inni duraa nyaachuu fi dhuguudha. Lammaffaan waan nyaachuu yookaan dhuguu wajjiin gosa tokko keessa seenuu kamiyyuudha. Kana jechuun wantoota akka sijaaraa fi kanneen kana fakkaatan. Sadaffaan qoricha kiniinii yookaan qoricha akka viitaaminitti ilaalamu yookaan lilmee yookaan qoricha akka waan nyaachuu yookaan dhuguuti wajjii wal fakkaatudha. Akkasumas dhiiga namaaf dabarsuu fi fudhachuu dabalatee. Inni afuraffaan hamma daayilisii wajjii wal fakkaata. Dhiigni baafamee qulqullaa'ee achis soorata dabalataa waliin gara qaamatti deebi'a. Achis gara qaamatti deebi'a. Kanaa wajjiis wal qabata. put into it and put back. The second category Ramaddiin lammaffaan kan qaama keessaa bahu kan osoo qaama hin seenne sooma cabsudha. Wantoota jahaatu jiru. Lakkoofsi tokkoffaa wal qunnamtii saalaati. Lakkoofsi lammaffaa maastarbeeshinii yookaan fedhii ofiin ofirraa of gammachiisudha. Lakkoofsi sadaffaan laguudha. Lakkoofsi afuraffaan dhiiga dahumsaa boodaati. Kun kan qaaman seenne qaama alaati jechuudha. Lakkoofsi 5 itti yaadanii garaa kaasaa akkasumas lakkoofsi 6 haala kuppingii yookaan kan kana fakkaatuun dhiiga of keessaa harkisuudha. Hoobaa fi waan garaagaraatiin. there are 10 things which invalidate the fast.